Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Boonnoo Waabeekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalota Shawaa Lixaa, Boorana Bahaa, Arsii Bahaa fi Gujii Lixaa hedduu to'achuun himame. Humnoonni fiinxaleessaa Amaaraa Faannoon Oromoo Walloo irratti lola banuu isaanii gabaafamee jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoof tumsitan jechuun uummata dararaa jiraachuun himame. Waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliif mallatteessan dubbii ijoo idil addunyaa ta'ee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalota Shawaa Lixaa, Boorana Bahaa, Arsii Bahaa fi Gujii Lixaa hedduu to'achuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii seera kabachiisuu loltoota mootummaa irratti labsan jabeessanii itti fufuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatanii magaalota biyyattii hedduu to'achuu isaanii beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaatti magaalaa Baallamii to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala kan galche hoggaa ta'u, magaalaan Baakkoo sochii kamirraayyuu bilisa taatee jirtis jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen aanota Shawaa Lixaa hedduu to'achuunis himameera. Bifuma wal fakkaatuun Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa gidduutti adeemsifamuun ibsamee jira. Lolichi aanaa Martii ganda Wataroo Diinoo bakka addaa Goobaa jedhamutti kan raawwate hoggaa ta'u, loltoonni mootummaa 90 ol ajjeefamuu fi 120 ol immoo madaa'uun himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun Cibiraan hambaa aannolee opereeshinii seera kabachiisuu geggeesseen loltoota mootummaa adabuun dhagaamee jira. Walwaraansi qaamolee kunneenii kan yeroo kamiyyuu caalaa kan jabaate hoggaa ta'u, haala kanaan dura hin baratamneen uggurii daandii fi imalaas itti dabalamuun himamaa jira. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataniin alatti uggura geejjibaa kaa'uun daandileen gurguddoon gara Finfinnee geessan cufamaa ta'uun isaanii beekameera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin haleellaa isa irratti baname qolachuuf yaaluun alatti uummata nagaa irratti haleellaa dirooniin raawwachaa jiraachuunis himamee jira. Akka fakkeenyaatti Gujii Lixaatti loltoonni mootummaa guyyaa irraa meeshaawwan waraanaa gurguddoo Zuu-23 dabalatee qe'ee uummataa irratti darbachaa jirus jedhamee jira. Marii araaraa gufachiisuun shaneenii balleessina jechaa kan turan qondaaltonni mootummaa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Finfinnee jala ga'ee jiru kanatti dhaadachuus ta'e kakachuurraa of qusatanii jiru. Humnoonni fiinxaleessaa Amaaraa Faannoon Oromoo Walloo irratti lola banuun gabaafame. Humni fiinxaleessaa Amaaraa mootummaa naannoo Amaaraa fi Federaalaan ijaarame kun yeroo yerootti ilmaan Oromoo Walloo irratti weerara banuun miidhaa geessisaa tureera. Haaluma kanaan guyyaa irraa weerara bifa haaraan banuun namoota ajjeesuu fi qabeenya gubuun himamaa jira. Gareen badii kun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa karaa Amaan Gabayyaa jedhamuun daangaa cabsee seenuun haleellaa raawwateen lubbuu namaa fi qabeenyaa barbadeesseera jedhamee jira. Jiraattonni aanaa Jiillee Dhummuugaa ofirraa ittisuuf yaalaa kan jiran hoggaa ta'u, gama mootummaatiin weerara kana dhaabuuf yaaliin taasifame akka hin jirres gabaafamaa jira. Gareen fiinxaleessaa Amaaraa kun daangaalee Oromiyaa cabsuun erga seenee booda haleellaa raawwatuun namoota nagaa ajjeesaa jira. Gareen kun mootummaa federaalaatti itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqee Mokononiin waggoota 3 dura kan hidhachiifame hoggaa ta'u, kaayyoo mootummaa naannoo Amaaraa kan raawwachiisudha. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoof tumsitan jechuun uummata dararaa jiraachuun himame. Qaamoleen nageenyaa kunneen gandoota aanaa Adaabbaa kanneen akka Saqqaa Nagallee, Haroo Kaarraa fi Gaara Dhiillootti waraana bilisummaa Oromoof tumsa gootan jechuun namoota jumulaan hidhanii reebaa jiraachuu maddi keenya nuuf himee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota jumulaan erga hidhanii booda jaarsaa fi jaartiillee otoo hin safeeffatiin reebaa jiru jechuunis maddi keenya nuuf himee jira. Gama biraatiin raayyaa ittisa biyyaaf maallaqa funaanaa kan jiran qaamoleen mootummaa kunneen namoota harka qalleeyyii ta'an maallaqa kaffalan yoo dhaban maqaa addaatti baasuun mana hidhaatti darbaa jiraachuu odeeffanneerra. Gandooleen aanaa Adaabbaa hedduun rakkoo nageenyaa hedduu keessa kan jiran hoggaa ta'u, qaamoleen mootummaa ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraa fi isanis waraana bilisummaa Oromoof tumsa gootu jedhamuun dararamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa seera idil addunyaa cabsuun maatii qabsaa'otaa dararuun mana jireenyaa isaanii irratti gubaa kan jiru hoggaa ta'u, mana hidhaatti erga rakkisee boodas ajjeesaa jira.
Weellisaa gameessi aadaa Oromoo Walloo weellisuun beekamu Hussein Saayyee du'aan addunyaa kanarraa boqotee jira. Weellisaan kun maqaan Saayid Saayyee yookaan Hussein Saayyee jedhamuun kan beekamu waggaa ta'u baroota dheeraaf aadaa Oromoo Walloo beeksisuu keessatti shoora olaanaa taphataa tureera. Weellisaan kun kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee ganda birraatti kan dhalate waggaa ta'u hojii aadaa Oromoo Walloo guddisuu keessatti hojjeteef badhaasota hedduu argateera jedhame. Weellisaa Hussein abbaa maatii fi ijoollee 5 waggaa ta'u dhibee isa mudateen yaalamaa ture boqochuu isaatiin sirni awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa raawwatee jira. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand waliif mallatteessan dubbii ijoo addunyaa ta'ee jira. Itoophiyaan Somaalilaand irraa liiziidhaan ulaa galaanaa fudhachuu ishee sababeeffachuun uummata isaanii daandiitti baasuun gammachuu isaanii kan ibsatanis waggaa ta'u abbaan gudeedaa Somaalilaand biyya koo eenyutu eenyuuf kenna jechuun dhaabbilee idil addunyaatti iyyataa jirti. Haaluma kanaan pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gitoota isaa kan ta'an biyyoota hedduu waliin mari'atanii jiru. Itti dabalaan ministeerri Ajaalaa Somaaliyaa Ali Mahamud gara Keeniyaatti qajeeluun qondaaltota mootummaa Keeniyaa waliin mari'atanii jiru jedhame. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand mormuun Somaaliyaa cinaa akka dhaabbatu ibsee jira. Gamtichi biyyoonni Afrikaa walabummaa walii kabajuu qabu seerri gamtaa Afrikaas kabajamuu qaba jechuun akeekkachiisee jira. Gaanfa Afrikaatti wal waraansi haaraan dhalachuuf jira jechuunis sodaatamaa jira. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Guulallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kan hangasii turani. Qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e Bunnoo Waabeekooti. Sagantaaleen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Guulallee Miidiyaa Neetwoorkii saabskraayibii godhaa isiniin jenna. Waan daawwattaniif galatooma.